Tole maqaan kiyya Nugusee Tolaan jedhama. Leenjisaa kilaba bulchiinsa magaalaa Diksisi. Taphni irraa akkuma beekamu kilaba Jajuu wajjin ka morkii gaggeessine. Kilaba Jajuu jechuun innis kilaba Arsii keessaa dhufeedha darbii waan ta'eef isaa wajjin morkiin gaggeessisne morkii baay'ee cimaa ta'eedha. Amma dura isaa wajjin taphoota baay'ee waliin taphannee jirra waan ta'eef tapha xiyyeeffannoo barbaadu. Isaanis itti qophaa'anii dhufa waan ta'eef mo'achuu keenyaaf baay'ee itti gammanneerra jechaadha caalma fudhanne. Kilaba kana amma dura tapharraa wajjin yeroo 6 waliin taphannee turre. Taphootaan gammaa waliin taphanne keessatti tapha tokko qofa isaa wajjin kan qabxii qooddannee baane taphootaafan kaawwan isaaniiyyuu moonii qabxii irraa fudhannee olaantummaa qabna jechaadha. Kanaaf haa ta'uti garuu duraan olaantummaa irratti qabna jennee miira of dagachuu yookaan immoo kilabii salphaadha jechuutiin osoo hin taane isaanis liigicha keessa turuudhaaf kan taphatu akka carraa ta'e isaan ammatti sadarkaa gara gadii keessa jira waan ta'eef kilaboota jiran keessa isaan kilabii liigicha keessa turuudhaaf xiyyeeffannoodhaan taphatu waan ta'eef nutis immoo akkuma kana dura jedhe shaampiyoona dorgommichaa ta'uudhaaf fi ambaasaadara Oromiyaa taanee gara liigii Itoophiyaatti guddachuudhaaf waan ta'eef of eeggannoo fi xiyyeeffannoodhaan itti qophoofnee ka dhufneedha jechaa. Cimina akka waliigalaatti kilabni keenya naannoo masmara duubatii fi lahiittillee ijoollee ciccimoo qabna. Guddaan isaa immoo fakkeenyaaf gaafa taphataan sarara fuuldura goolii kan lakkoofsisu ta'e kilaboonni goolii nurratti lakkoofsisan jiranii jechaadha. Kana jechuun immoo takalaakaayii keenya bira ciminoonni jiran baay'ee fooyyee ta'uu fi cimoo ta'uu isaanii mul'isaa jechaadha. Kanaaf naannoo ittisaati irratti xiyyeeffannoodhaan nutillee yeroo dirree seennu waan walitti himuu qabnu walitti himne isa itti himne sana immoo isaanillee kallattuma itti himame sanaan hojiirra oolchaa waan ta'eef sanarraa kan ka'e naannoo sarara duubatitti cimina qabna sababa saniiti qabxii fudhannee bahuu kan dandeenye jechaadha. Baay'inaan taphoota gammaamoonii keessatti tapha tokko duwwaadhaan lama goolii olaanoo lakkoofsisne. Kana jechuun immoo goolii galte sana ittisa cimaa waan qabnuuf hanga dhumaatitti ishee sana qabatanii bahuu danda'anii jechaadha. Kanaaf naannoo ittisaati irratti cimina baay'ee qabna jechuu barbaadetan. Guddaan isaa akkuma amma jedhe naannoo takalaakaayitii fi naannoo barranyaatitti ciminootuma jiran kana fakkeenyaaf goolii galchuun qofti gahaa miti. Taphattoonni sarara fuulduraa jiran goolii lakkoofsisanis duubarraa ittisni cimaa yoo hin taane deebi'ee namarratti lakkaa'amuu danda'a waan ta'eef hanga ammaatitti mo'amuu dhabuu keenyaaf wanti cimina nu ta'e yookaan immoo wanti akka gaariitti nuti injira jennee tolaallu naannoo takalaakaa isanitti cimina qabaachuu keenya jechaadha. Tole galatooma deeggartoota keenya magaalaa fi naannawa ishii jirtan hunda keessanuyyuu jalqabarra kaastanii hanga ammaatitti qaamanis nu bira jiraachuu baattan iddoo jirtanirraa kallattii miidiyaa garagaraatiin nu hordofaa bilbilaanis nu cinaa dhaabachaa jirta waan ta'eef hanga dhumaatitti deeggarsi keessan nu waliin haa ta'u ulfaadhaa nu jiraadha jechuun hin barbaada.